Facebook irratti boca katabbiidha qalamaan bareechine jechuudha. Qalamaan bareechine akkamitti waa posti goona akkasuma nama walii yeroo chat goonu jechuudha. Boca qubee jirre qalamaan ammallee qalama barbaanne wal keessa jechuudha. Yoo barbaanne fakkeenyaaf waan jaalan tokko katabuu barbaanne ililliidha wal keessa yookiin ammoo onneedha wal keessa jechuudha. Katabu akkamitti dandeenya fakkeenyaaf amma akkaataa ani amma Facebook kiyyarratti posti godhe kanarratti jechuudha. Kana qofaa miti hedduu of keessaa qaba. Saniin isin agarsiisa har'a walumaa galatti akkamitti qalamaan boca qubee kan jijjiirame kan qalama hammate kan qalama sin qabne katabbiilee tokko tokko ammoo kan jala sararame akkuma gartee nama waraqaa irratti waa katabuutitti jala sararame jechuudha. Kan akkasiisan akkamitti posti godhannaan akkamitti itti fayyadamna ka jiruun isin agarsiisa. Ani Abduu mobile app irraa waraana jalqabaa dhuftan ammoo Abduun jedhama. Abduu mobile app subscribe godhaatii maatii kennatti makamaan isiniin jedha. Saniin isin agarsiisa haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha gattaa'ee screen irratti isin agarsiisa. Apilkeeshina isin dhibuu miti baay'ee tokko laafaadha jechuudha. Video kana jalaalle buufachuu ni dandeessu akkasuma bakka irraa buufattan illee isin agarsiisa achirraallee buufachuu ni dandeessu jechuudha. Nafaana tura haga dhumaatitti. Tole hayyee kara screenatitti dhufeetiin jira. Apilkeeshina kana gadi buusee settingiilee qaba. Settingiilee isaa wal qixxeessee akkamitti akka itti fayyadamtaniif maal akka inni qabu settingiilee hedduu qaba waan ta'eef saniin isin agarsiisa. Haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha. Jalqaba irratti apilkeeshina kana Play Store irraa arganna. Play Store keenyarra ni seenna. Play Store keenyarra eega seennee booda gubbaa kanarratti jechuudha. Play Store irra eega seennee gubbaa kanarratti magic jennee katabna. Magic fakkeenyaaf magic key jennee katabna. Magic key jenneeti yeroo akkana katabne haganuma qofa yoo katabne nuuf fida jechuudha. Magic key jennee yoo katabne haala kanaan yeroo barbaanne jalqaba irratti nu dhufa jechuudha. Kunoo isii tana jechuudha. Isa kana meegaabaaytii 7 qofa jechuudha. Irratti gattuqee gadi buusee walumaan ilaallaa jechuudha. Apilkeeshina baay'ee bareedu takka jechuudha. Katabbiillee isinii daddafsiisuudhaa fi akkasuma ammallee boca qubee gosa dhibbaa ol qabaa jechuudha. Saniin isin agarsiisa. Haga dhumaatitti na waliin turaan isiniin jedha kun gadi nuu bu'aa jira jechuudha. Daqiiqaa muraasa keessatti gabbu'a daqiiqaa meegaabaaytii 7 qofaa jechuudha. Tole hayyee kun gadi nuu bu'ee jira isa kana jechuudha. Amma irratti baneetiin isin agarsiisa. Amma kunoo nuu dhufee jira isa kana jechuudha. Magic keyboard yeroo jalqaba irratti itti dhuftan akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Isa kana yeroo inni haala kanaan isinii dhufee akkana as harkiftanii gara harka mirgarraa gara bitaatti asii daatan jechuudha. Asirratti edit free irratti tuuxanii jechuudha. Isii tanarratti jechuudha. Asirratti yeroo tuuxan haala kanaan isinii dhufa san booda jala kanarratti bakka kanarratti tuuxan jechuudha. Eega asirratti tuuxanii as keessa amma eegeen asiisin fidee apilkeeshina magic key tana jechuudha. Isii tana bantaniif siitingii isii ta gubbaa jirtu tana jechuudha. Isii tana bantaniif isii tana nin banaa fi amma uf duuba deebi'a jechuudha. Amma yeroo uf duuba deebi'ee ammallee deebi'ee maaliin godha asuma irratti tuqaa jechuudha. Yeroo asirratti tuqee ammallee kunoo siitingii biraa bantaniif jechuudha. Isii tanas nin banaa fi jala kanarratti ookeen godhaa. Ammas ookeen tuqaa san booda uf duuba deebi'a ammas eega amma uf duuba deebi'ee amma fakkeenyaaf asirratti tuqeemee akkanaa guutame ilaalaa jechuudha. Kunoo yeroo amma asirratti tuqe maal naaf fida akka irratti guutu keyboardii duraan itti fayyadamaa jirurraa akka gara isaatti jijjiiramu naaf hayyamaa jechuudha. Asirratti tuqa fakkeenyaaf eega asirratti tuqee isiin tabini ta gubbaa tana jechuudha. Maajikiin ta kun gubbaa tana jirti jechuudha. Irratti tuqa eega irratti tuqee amma isarratti naaf deebi'ee jira jechuudha. Kunoo amma kan jala irratti naaf dhufe kuni kan isaati jechuudha. Eega inni haala kanaan naaf dhufe duuba amma wantoota hedduutu kan wal qixxeeffadhu jira. Fakkeenyaaf amma inni kunniin gosa adda addaa qabaa jechuudha. Inni kunis isaa kunilleen isaa wantoota garaagaraa of keessaa qabaa jechuudha. Yoon amma asirratti tuqe fakkeenyaaf kunoo isa kana naaf ta'a jechuudha. Amma yooniin isa kana jaaladhe tahee isa kana eega jaaladhe tahee irratti wal qixxeeffachuudhaa fi fakkeenyaaf qalama isa duubaa footoo isa duubaa wantoota garaagaraa kan irratti wal qixxeeffattantu jira. Amma fakkeenyaaf kanneen keessaa yoo mee fakkeenyaaf maaltu as keessatti galee amma isinii gala as keessatti yoo maaltu galee bareeda ka jedhu as keessaa kanneen keessaa filattu jechuudha. Fakkeenyaaf mee amma as keessatti yoo galee kamtu bareeda ka jedhu as keessaa filadhaa. Fakkeenyaaf isin bareede itti galfattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee kanneen keessaa kamtu na bareede akkanatti oloofee amma fakkeenyaaf kan daa'ima fakkaatu kana isa kanarratti tuqamee fakkeenyaaf amma isa kanarratti galfadhaa jechuudha. Egaa akkana asirra galchee isii tana akkana as harkisee mee haga karaa akkaataa inni ta'u isii tana jechuudha. Akkanatti yoo feetanis akkanatti yoo barbaaddanis kun filannoo keessanii jechuudha. Ka jalaatii fi ka gubbaa wal simsiisuudhaaf yoo akkana barbaaddanis kunoo ni mul'ata jeetii yaada isinitti haala kanaan jechuudha. Kunoo akkanatti jechuudha. Yoo sirritti ka gubbaa kuni ka jalaa dhoysee haa mul'atu barbaaddanis yoo ka jalaa waliin mul'ate akkana waliin haa mul'atu feetan bareedinaaf kunoo amma fakkeenyaaf akkanatti ni bareeda jechuudha. Akkanatti qochisiisee asirra dhiifadhaa jechuudha. Tole hayyee inni biraa tokko kan isin agarsiisuu barbaade amma maalinni fakkeenyaaf amma kuni xumuree jira jechuudha beeki. Fakkeenyaaf amma yoomee asitti deebinee yeroo biraa isin agarsiisa jechuun ammoo mera deebi'ee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf keessaa bahuu barbaada yes jedhaanii amma Facebook irra seenaa haa jennu fakkeenyaaf Facebook irra seenee
amma eega Facebook kiyyarra seenee asirratti waa katabuu barbaada waa posti godhuu barbaada haa jennu fakkeenyaaf akkam nagayaa amma kun normaala jechuudha kun dhiifama kun normaala eessa tuunee rajijjiirra iddoo kana tuunaa jechuudha bakka tana tuunaa kun bakka ifa fakkaatana asirratti ni tuunaa kunniin amma ka inni ofii isaatii qubee gadi nuu fidatee jechuudha kunniin gana isin agarsiisa kan irraa isin gadi buufachuu dandeessanillee isin agarsiisa jechuudha tole hayyee isa kana nabbareeda haa jennu amma ka gadi bu'e keessaa isa kana irratti hin tuqa eega asirratti tuqee booda amma asirra kataba akkuma yeroo kaan waa katabutti asirra katabaa jechuudha fakkeenyaaf akkam nagayaa fayyaa jedhe fakkeenyaaf amma nagaya bultanii jedhe fakkeenyaaf Facebook irratti share godhuu barbaade haa jennu nagaya bultanii jedhe kunoo akkuma Facebook yeroo kaaniititti share godhaa jechuudha kunoo posti goonaan amma share naa ta'a jechuudha fakkeenyaaf amma katabbiidhaan anarraan tana share godhe fakkeenyaaf as tuunee Facebook jala seentanii argitan katabbiidhaan akkanaa kanneen qaba kunoo amma fakkeenyaaf kana kan katabe jechuudha jala sararamee asumaan warroonni Facebook kiyyan qabne isa kana Abduu HD ka jedhu kana jechuudha kunoo haala kanaan jechuudha jala naa sararee qubee kanallee irra gabbuufattan kanallee isin agarsiisa kunoo kanas kareefu amma isin jedhe kanallee jechuudha haala kanaan itti katabattu jechuudha tole hayyee amma fakkeenyaaf chat illee yoo godhuu barbaaddan nama waliin jechuudha haaluma kanaan chat gootan qubee gosa barbaaddan jechuudha qubee gosa biraa kan yoo barbaanne hoo eessaa arganna fakkeenyaaf akka nama Facebook irra katabuu deemu yookiin immoo WhatsApp bakkuma barbaade haa ta'u eega irra seenne asirratti gattuune jechuudha eega keyboardiin asirra gattuqee keyboardiin tun jechuudha maajikiin tun eeganaa dhuftee iddoo kanarratti tuqa eega asirratti tuqee amma kunniin ka gadi bu'e as tuinaa jechuudha kan dabalataa barbaanna waan ta'eef asirratti tuqa eega asirratti tuqee kan gamanaa kuni ka duraan gadi bu'ee jiruudha inni kunniin jechuudha kan as jala jiru kun ammoo ka gadi hin bu'ini jechuudha amma duuba as jala jiraa jechuudhaan kunniin amma ka gadi hin bu'ini ifaami isiniif duuba isa kanniin keessaa ka barbaade jechuudha filadheetiin gabbuufadha fakkeenyaaf inni kun jechuudha kan onnee waliin naa katabu kana yoo barbaade maaliin godha beeksisa laaltan ifa isiniif irra gattu qabee fakkeenyaaf amma obsaan laalama irra gattu qeemi haala kanaan beeksisa naa dhufutu jira beeksisa san laalee yeroon jedhe gannaa lakkifamaa jechuudha amma irratti tuqee eeggatutti jira akkaataan turkii keessaniitiin ni eedu jechuudha haala kanaan beeksisni yeroo naa dhufe amma fakkeenyaaf kunoo beeksisni kun dhufeemi beeksisni kun eega dhufe daqiiqaan ja'a miti sekondii jechuudha sekondii 20 kun amma fakkeenyaaf gadi fiiguu jira sekondii muraasa jechuudha amma sekondii 18 17 irra jira jechuudha sekondii tana muraasa tana hogguu laaltan qubeen gosti boca qubee saniitii fi qalama waliin isinii gadi dhiisaa jechuudha fakkeenyaaf amma isa kana isin agarsiisuufin isin daawwachiisa jechuudha kunoo haala isin agartan kan amma sekondii 4 3 2 waan turumti jechuudha sekondiidha waan ta'eef jechuudha san booda x gootu achirratti x gootan jechuudha amma kuni kunoo itti naagalee jira jechuudha kun amma maal ta'e bakka reefu saniin naagalee jira inni kunillee kun amma kajala sararaa ka reefu an ittiin katabe sun isa kana jechuudha isa kanallee irratti gattuqeetiin akkasitti itti naagalee jechuudha kunoo amma kunis naagalee jira kan sararaa sun jechuudha kunoo akkanatti yeroo katabamu jala naa sarara amma mee fakkeenyaaf Facebook ittiin deebi'a as keessaa bahee jechuudha garuu as keessa beeki waa hedduutu jira seetingiilee isaa kana hedduutu jira hunda isin agarsiisu gadi keessaa fardii isin agarsiisaa jechuudha amma asirra deebi'ee fakkeenyaaf kan sararaa sani amma sarara jira fakkeenyaaf amma ani abduu mobile abirraay fakkeenyaaf abirraay jedhe laal jala naa sararee jechuudha kun gartee waan an katabu akkana jala naa sararee posti godhuu chat nama waliin godhuu haala saniin katabattu jechuudha inni kaanis kareefuu isiniin jedhu sun eessa kan as tuuxaniituma jijjiiratan ka barbaadan irratti jechuudha kun fakkeenyaaf amma kan ilillii kanallee jechuudha kan jechuun kanas kun assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu fakkeenyaaf akkanatti ililliidhaan wal keessa katabu nama jaalattaniif katabu waan jaalattan wahii ibsuudhaaf katabu haala saniin itti katabattu jechuudha baay'ee tokko bareedaadha jechuudha tole hayyee inni biraa amma kan isin agarsiisuu barbaade maalinni fakkeenyaaf uftuuba deebi'amee Facebook kana keessaa isa keessa apilkeeshina kanarra seenaa irra seenaa jechuudha apilkeeshina kanarra eega seenee booda fakkeenyaaf amma keyboardii kanniin jechuudha keyboardii kanniin irratti jijjiirachuu yoo barbaaddan gosa hedduutu jira fakkeenyaaf amma kanarratti yoo jijjiirachuu barbaaddan fakkeenyaaf amma gurraacha kanarratti jechuudha amma waan gurraacha normaala kan ija namaa miine yoo barbaaddan jechuudha amma asirratti tuqee haa jennu eega asirratti tuqxanii akkanatti hedduu isaa wal keessatti isinii fidaa jechuudha qubee kana mee yeroo barbaaddan kun amma fakkeenyaaf keyboardiin kun amma akkanatti isinii dhufeemi mee fakkeenyaaf
Fakkeenyaaf amma keyboardii isa kana jijjiirattan haa jennu. Eega asitti jijjiirattanii fakkeenyaaf inni kun jechuudha. Tiima kanan jijjiirtu dhufurra fakkeenyaaf asirratti tuuxan yookiin ammoo image fakkeenyaaf amma kanneen keessaa jechuudha. Fotoon as duubatti galu kam ta'uu qaba kanneen keessaa ka isin gammachiise fakkeenyaaf yoo inni kun isin gammachiise kana itti galfattuu kun agartee amma duubaan jechuudha akka warqiidha. Warqii fakkaataa jechuudha. San booda ammallee itti deebistanii jechuudha. As kalara kanarratti tuuxanii kalarri hookamtuun fakkeenyaaf kanneen keessaa akkanatti jechuudha kunniin amma agartee amma hin babbareeda jechuudha. Akkanatti tolfattan jechuudha. Isin suutatti wal qixxeeffattan jechuudha. Gubbaa kanarrallee fakkeenyaaf amma asirrattis jechuudha katabbiidhaan waan hundayyuu jechuudha bifa garaagaraatiin irra deemtanii suutatti akkasii wal qixxeeffattu jechuudha. Haala saniini eega wal qixxeeffattanii anama isin agarsiisuuf jechuudha. Hunda isaatu kun kanneen eega haala kanaan wal qixxeeffattanii fakkeenyaaf amma kanallee akkanatti as guddisuu fi as xiqqeessuu akkuma reefu isiniin jedhe akkaataa inni isin gammachiiseen irratti wal qixxeeffattu jechuudha. Eega san haala sanii wal qixxeeffattanii itti katabachuu dandeessu. Katabbii isaa normaala jijjiiruudhaa fi asuma tuuxan yeroo hundayyuu jechuudha. Kunniin katabbiidhaan keessa jiruudha. Kun ammoo kadabalataa yoo barbaaddan isiniin jedhee jira. Gubbaa kanarra kunoo inni kun kan normaalaati jechuudha. Kan itti aanullee boca biraa ofirraa qaba. Kan hundi isaatu boca garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Sirriitti isiniif galee jira jedheetii yaada. Ani abduudha. Abduu moobaala birraay. Hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.